Finniisa gurraacha maadiyaatii rakkoolee aduu irraas ta'uu danda'a. Rakkina kamiinuu haa ta'u qaama keenya jilbaa fi walumaa galatti bakka nu gurraachatee nurraa balleessuuf yookiin uumaa gogaa keenyatti akka deebi'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jira jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodiin bakka jiraattan isiniin jedha. Kanarraa sitti argitan kun qaama keenya bakka gurraachateen yookiin ammootuyyuu qaamni kan kee fakkeenyaaf yoo magaala tahee sababa aduu, sababa oowwaa, sababa qilleensaa, sababa maadiyaatii, sababa coggaarraa akkasuma sababa dhibeelee meeshaalee garaa keessas haa ta'u sababa barbaadeen fuulli kan keellee gurraachate akkasuma sababa barbaadenuyyuu mormi kan kee, jilbi kan kee, ciqileen kan kee akkasuma mootuyyuu luka kofa lamaan jiddullee kan gurraachatu karaa salphaa ta'eef haala salphaa taheen kan qabadhee dhufe tokkoffaa akka argitan kaamiraadha. Kaamiraa kana namni hin beekne hin jiru. Kaamiraan fuula keenya bareechisuufis tahee fuulli keenya akka bobbokoku yookiin akka nu guutu dulluma umrii malee ittisuufi yookiin shuntuura walumaa galatti fuulli keenya akka baay'ee bareeduu fi bifa ifa tahe yookiin bifa albuudaa fi yookiin ammootuyyuu bifoota viitaaminoota hedduun guutame akka argatu nu gargaara. Tokkoffaa irratti kaamiraa mankaa tokko dhiyeeffanna. Kaamiraan kama nyaatatti lixiin bukeeffannu sanii mankaa guddaadha. Mankaan kun baay'ee xiqqaa kan amma ittiin safaraa jiru jechuudha. Manka sukkaaraa illee gahu mankan sukkaaraa tokko gahaadha. Hubadhaa asirratti wanni sirriitti addaan baafattanii beekuu qabdani. Harcee boqqolloo Afrikaa irraa kan gurguramu gosa barbaadeen haa ta'u harcee boqqolloo nu barbaachisa. Isas mankaa tokko. Asirratti wanni sirriitti ifasanii tahuu qabu yeroo qaama diban yookiin ammootuyyuu iskraappii qaama keenyaa fakkeenyaaf qaama fillee hedduu barbaachisaadha. Fakkeenyaaf dubartiin abbaa manaa qabdu ta mushurrummaa seenaa jirtu ta deettee kaate akka qaamni kan kee baay'ee laafee bareedu yookiin ammootuyyuu kana san hin jedhu dubartii teenna yaa ijoollee keenya ani kanan jaaladhu ani walitti laaqu achi laaqu as laaqu akkas hin jedhina. Waan isin fayyadu mee beeka tammana madaamii jirtanillee daqiiqaa muraasa fuula keessan fakkeenyaaf jechuudha fuula kee warri finniisni si rakkise fuula kan kee irra finniisni yaa'ee si rakkise karaa kanaayyuu fayyadamte inshaallahu ta'ala finniisni sirraa bada. Akkasuma jeelii hargiisaan fuula keenyaafis ta'e qaama keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Wanni an har'a hojjetaa jiru kuni waan fuula keenyaa fi qaama keenyaaf ta'uudha jechuudha. Namoonni barbaadan fuula fayyadamuu dandeettanii akkaataa fuulaallee isinitti hima akkaataa qaamaallee isinitti hima. Jeeliin gosoolee hedduun yookiin ammootuyyuu qodaalee hedduun jiraachuu mala jeelii hargiisaa isinii tahe namoonni biyya jirtan ammootuyyuu hargiisaa uumama murtanii osoo itti fayyadamtanii baay'ee bareedaadha. Jeelii hargiisaallee mankaa tokko booddeessanii waliin geenna amma kanuu hafi daa'ima jechuudha. Waa meeqa walii goone kaamiraa takka harcee boqqollootiin lama hargiisaa yookiin jeelii hargiisaatiin sadii daa'imaan afurii jechuudha. Akkasuma zayitii zayituunillee hin jira. Kana hunda isaa walitti maynee jechuudha. Hubadhaa asirratti warri fuulli keessan finniisa qabu zayitii zayituuna osoo itti hin dabalemin waa meeqa itti gootan kaamiraa takka jeelii lama harcee boqqolloo sadii daa'imaan afur kana afran warri qaama fayyadamtan yookiin fuulli keessan gogaa ta'e ammootuyyuu zayitii zayituuna illee itti dabaltan. Akkasuma warri fuulli keessan jiidhaa tahee qaama fayyadamtan zayitii zayituuna yookiin zayitii ejersaa suuraa isii isinii kaayaa tan barbaadan bitattanii tan naannaa keessanii argamtu itti fayyadamtan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkaataa qaamaa irratti qofaa isinii hima. Akkaataan fayyadama qaamaa qaama keenya erga shaaworii seenne yookiin erga dhiqannee geessinee jenne ammootuyyuu qaama keenya ofirraa gohisine yookiin erga qaamni keenya gogee odoo achi keessaan bahin qaama keenyatti daqiiqaa 20 daqiiqaa 30 dibna. Qaama keenya guutuu daqiiqaa 5 iskraappii ittiin goone haanurra goggoguu dhiisna. Booddeessanii bishaan qofaan lolla'an. Dhugaa rabbii gaafuma sanirraa akkami qaamni keessan akka laafuu fi akkami qaamni keessan akka bareedu hedduu argitan. Immootu namoonni fakkeenyaaf mushurraa taatan ji'a tokko dura yoo haala kanaan of kunuunsitan qaamni keessan zayitii zayituun isa kanaa jidduumaan jechuudha. Zayitii ejersaa yookiin zayitii zayituuna jedhaniini akkasuma immoo maqaalee hedduu waamamuu dandeetti. Kanaaf isiillee itti maynee waliin geenna jechuudha. Fakkeenyaaf mushurraan yoo heerumaaf qophooyti amma gaafii kana ijoollee biyya galuu hedduu gaa'ela raawwachuu heda wantoota akkasiitu na gaafataa jiranii torbaan keessatti al tokko adada qaama dhiqattuun torbaan keessatti al tokko waan kana fayyadami akkaataan fayyadamaa saamunaan dhiqadhuuti booddeessanii ammootuyyuu qaamni erga sirraa gogee jedhe isa kana dibadhu daqiiqa 30 achuma keessatti ofirra tursiisi booddeessanii bishaaniin lollaadhu ammootuyyuu jechuudha. Gaafa kee mushurrummaan kan kee kalaa'ee jedhe osoo saamunaan hin dhiqatin illee qaama kan kee qulqullutti dibdee jechuun fakkeenyaaf kaleessa dhiqattee har'a dhiqataa jiraatte qaama kan kee qulqullutti isa kana dura dibdee booddasanii saamunaan dhiqattee booddeessanii ammootuyyuu zayitii zayituuna
yookiin zayitii ejersaa dibachuu dandeetta. Looshinii caalaa jechuudha waan qaama kan keessi bareechisu. Looshiiniin fooliif malee qaamni keenya akka baay'ee walumaa galatti faayidaa argatu hin gargaaru. Yeroo saniif hin laaffisa booda kan goysuu fi foolii akka qabaatu yoo qaamni keenya fuure inni sun waan urgaa'uuf walumaa galatti wanni uumamaan urgaa foolii urgaa qabu akka qaamni keenya fuuran wal makee fooliin xiqqoo hamaa ta'e bahu nu gargaara yookiin nu godha jechuun nu saaxila. Akkaataan fayyadama fuulaa ammootuyyuu akkuma yeroo hunda baranne saamunaa mijataa fuula keenyaa ta'uun dhiqanne warri fuula jiidhas warri gogaa warri fuula afranuu noormaalaa haa ta'u akkasuma fuula jidda galeessa yookiin cinaan zayitii gogaa haa ta'u warri kun hundiyyuu jechuudha kan isin gootan zayitii zayituun irraa hambiftanii warri finniisa qabdanillee jechuudha isa kana waliin maytanii fuula keessan warri finniisa qabdan keessattuu saamunaa hammataa saamunaa absuudaa saamunaa akkasuma ammootuyyuu saamunaa kiyaaraa saamunoolee finniisaaf barbaachisan saamunaa ruuzaa wantoota akkanaa kanaan dhiqattanii fuula keessan isa kana dibattanii daqiiqaa 20-30 ofirra tursiiftan jechuudha. Daqiiqaa 30 dura mootuu osoo hin dibatin yoo isin danda'ame bishaan xiqqoo oowwaa ta'e yookiin la'ise bishaan xiqqoo baay'eellee hin taane kanaan erga saamunaan dhiqattanii kaatanii fuula keessan lollaattanii erga fuulli keessan gogee waan goyisuun qabdanii fuulli keessan yeroo kana gogaan banamee jira akka baakteeriyaan faangasiin adda addaa seenuu nu gargaara waan ta'eef akka fuulli gogaan banamuuf qaraayyuu sababni isaa waliin makaa kana yookiin ammootuyyuu miskii yookiin ammootuyyuu kalxaa kana akka fuulli keenya dafee fudhatu fuunee ofirra dibnee daqiiqaa 20 fi kunoo amma wal gahee jira jechuudha. Daqiiqaa 25-30 namni jarjartan 20 illee sanirratti yoo gogee jedhe booda sanii yeroo sanillee bishaan xiqqoo jiddu galeessa ta'een ofirraa lollaatanii dhumarra garuu bishaan qabbanaa yaan lollaattan. Akkaataan fayyadama namni sirriitti finniisa qabdan torbee jalqabaa guyyaa hunda dibadha. Namni maadiyaati sirrii qabdan torbee jalqabaa guyyaa hunda dibadha. Torbee lammataa ammootuyyuu torbaan keessatti al 3 dibadha. Torbee itti aanus torbaan keessatti al 3 dibadha. Haga ji'aa jechuudha torbaan keessa yeroo 3 torbaan keessa yeroo 3 ji'a booda asirratti wanni isin beekuu qabda warri finniisa qabdaniif maadiyaatii qabdanillee looshinii maadiyaatii finniisa balleessuu fayyadama galgala jechuudha guyyaa waan takkayyuun fayyadamtan isa kana qofa dibattanii bishaan akkasiniin jedhetti oowwan dura dhiqattanii dhumarra qabbanaayaan dhiqattan jechuudha warri fuulli keessan maadiyaatii qabullee karaa kanaa yoo fayyadamtan obsa qabaannanii yeroo gabaabaa keessatti ufumaan gaafa ji'aa fuulli keessan ifaa jechuun hir'ataa deema dakkitti himaan akka ajaa'ibaa kana badaa miti akkasitti yaadinaa kuni gowwummaadha hin badu daddafee. Obsi barbaachisaadha. Warroonni maadiyaatii qabdan rakkoolee coggaarraa akkasuma mar'imaanii aarii fi yaadaa ibiddaa aduu kana ta'uu mala sababoota kanneen illee haga dandeettaniin ofirraa hir'isuu bishaan baay'istanii dhuguu fi hirriba keessan gahaa rafuun maadiyaatii balleessuuf gahee guddaa kan qabu. Nyaata yeroodhaan kun ciree keessan laaqana keessan yeroodhaan itti dirqamtanii nyaata keessan nyaachuun illee akka maadiyaatis tahee fuulli keessan qulqullaa'u isin gargaara. Hirribas tahee bishaan dhugiitiin nyaata yeroo kennaa eeggannee yeroodhaan naamusaa yoo nyaanne akka qaamni keenya bareeduu fi akka hin dulloomne akka hin turre nu gargaara. Dullummaa yoo jedhu dullummaa umrii malee fakkeenyaaf nu ijoolleen waggaa 30 28 25 dubartii waggaa 40 warri fakkaatan warri ijoollummaan biyya arabaa kana keessatti oowwi kun jechuudha qilleensi oowwaa bishaan keemikaalaa wanni marti nyaanni keemikaalaa qaamni isaanii baay'ee miidhamanii jiranii haala kanaan fayyadamaa hundi keessanuyyuu karaa kanaan fayyadamuu hin dagatina akkasuma namoonni maatii koo hin taane subscribe gochuun gama maatii kootti deebi'a warri ammoo viidiyoo kana ilaaltan laayik godha laayik gochuun dagatina subscribe erga gootanii mallattoo bilbilaa san cuqaasaa nagaatti